Ashamaa jirri jirtanii hordoftoota keenyaa nagaa qabdanii isiniin jecha har'a waa sadeen takka qabadheen isinii dhufe wanni sadeen isinii qabadhee dhufe tokkoffaan waatsaappii suuraa takka namaaf erguu barbaaddan akka namni san yeruma takka qofa arkee lamaffaa irra deebi'ee arguu hin dandeenye haala saniin erguu fi lamaffaan YouTube waan tokko kan viidiyoo namaa takka tan daawwattanii hatattamaan hojiidhaaf jidduu dhaabdanii irraa deemtanii deebitanii maqaa isaa yoo hin beekne kallattumaan irra deebitanii viidiyoo sun bakka irra dhaabdan irra bakka irraa argattan saniin isinitti hima. Sadaffaan suuraa screenshot gootanii gabaabsitanii muruudhaaf takka profaayila namaatirraa suuraa isinii bu'uu dhabde takka profaayila feesbuukaa fa'aa suuraa isinirraa bu'uu dhabde suuraa san akka bilbila keetirraa irraa gabaabsitee jechuun hanga screenshotii yeroo kaaftan bilbilli kee networkii fi daataan keetii fi hundi ni mul'ata akka hin mul'anne hagummaan suuraa qofti akka nama edit godhee mureetitti haala ittiin gootaniin aappii tokko malee saniin isinitti himaa kanaaf na waliin turaadha. Tokkoffaa waatsaappii haalaallo waatsaappii akkana keessa seenne fakkeenyaaf asirra seeneen suuraa takka erga fakkeenyaaf suuraa kana akkanatti yeroodhaan asirra fidadhe kallattumaan iddoo kana dhawa jechuudha. Iddoo kana ni agartanii iddoo lakkoofsi takka taa'u kana asirra jechuudha. Bakka tanarra dhawutan jechuudha. Haala kanaan akkana gootanii akkanatti asirratti afaan oromootiin ni jira. Asirratti okkee isinii fida okkee akkanatti dhawutanii sanbooda akkana ergitan jechuudha. Kana booda kallattumaan isa bira gahee yeroo inni yeroo takka ijaalaalee suuraa san arguu lammaffaa gabbuufachuu hin danda'u. Suuraa san irra deebi'eetis ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kana inni lammaffaadhaa YouTube keessa seenna kallattumaa YouTube seenne fakkeenyaaf YouTube keessan dhiifama akkanatti isinii fida. Yeroo akkanatti isinii dhufe asirra dhawutan jechuudha. YouTube keessan bakka tanarra dhawutanii xiyyaa isinitti qabe kana dhawutanii asirraan waan asirratti daawwattan hunda isaa isinii fida. Waan daawwattanii yeroo san hatattamaaf hojiin isinirraa oofte akkasuma waan namni isin yaamee isinirraa oofe kallattumaan dhiifama networkii kiyyaa dadhabaadha. Asirratti isinii baasaa jechuudha. Bakkaan isin asirraan ilaallattanii networkii kiyyaa dadhabaadha waan ta'eef fidee jira amma kunoo asirratti akkana fida. Akkana gamana hirkiftanii waan yeroo san laaltanii jidduudha deeftan asirraan isinii fida. Waan dhumarra laaltan biraa deemtan san viidiyoo san as keessaa argattan jechuudha. Kan waan takka irraa baruudhaaf jettanii laaltanii odoo isiniin galin biraa deemtanillee yoo ta'e irra deebitanii argachuudhaaf maqaa isaa yoo gaafas yeroo laalu jirtan san maqaa isaa hin qabatin YouTube abbaa tahee maqaa YouTube sanii osoo hin qabatin bira dabartan asirraanii irra deebitanii argachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa profaayilaa tokkorra dhaqeen isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf feesbuuka tokkorra dhaqxanii profaayilarra
yeroo akkanatti fakkeenyaaf suuraan kun dhiifama shafaqaan fayyaa dadhabaa waan ta'eef ni hirkifata. Fakkeenyaaf waan kana buufachuu dadhabdan haa jennu iskiriinshuutii kaaftanii iskiriinshuutii haala kanaan kaaftanii san booda haala kanaan isinii fida. Yoo barbaaddan keessaan seentanii asirraa yeroo isinii dhufe asirratti kunoo haala kanaan isinii fida. Haala kanaan barreeffamnaniif waliin iskiriinshuut isinii ta'a. Kana irraa balleessuudhaaf suuraa qofa dhiifachuudhaaf iddoo kana dhoowwatanii iddoo wanti qaqalamaa jiru kana dhoowwatanii kana yeroo gad dhoowwatan haala kanaan isinii baasa. Iddoo kana dhoowwatanii iddoo kana qabdanii asirra qabdanii isa gubbaatis asirra qabdanii walitti hirkiftan jechuudha. Asiinis akkanatti ol geeffattanii haga itti murachuu barbaadan sanitti aapbii tokko malee jechuudha. Odoo bilbila keessan aappiidhaan ofirraan guutin haala kanaan gabaabsitanii san booda asirra seefii isinii fida. Akkuma agartanii asirra seefii isinii fida. Chumarraan seef godhattanii suuraan tun odoo dubiliin tahin odoo lama taatee isiniin dhufne takkittummaan san odoo kooppiin tahin asirratti takkittummaan san haala kanaan isinii muramti jechuudha.